jecha meeqabba'ee dhabame. Seenaa guddaan dagannee sirraa qaamna finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa baadhii rakkabajaan jiraatee bareedanii si murgitu. Guddata araddoo kumaaf diinaan dhuunfatama. Mukee guutuu wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas baatture hanga dinjenne roorroof. Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraaloome goonni guraaraa lata asirratti fannifame. Bara waaree gololee keenya turte gullallee bara daalacha waamii biyyi yoom gurgurame. Maaster Binaa jedhanii sanyii si dhuguu. Harka fuudhee akkam jirtan daawwattoota Kush Miidiyaa Neetwoorkii kuni sagantaa dhimma keenyati. Sagantaa dhimma keenya har'aatiin waa'ee miidhaa obbo Dirribii Damissee prezidantii waldaa macaa fi tuulamaa irra ga'e irratti keessummaa tokko wajjin mari'achuuf isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Haga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa keenya. Dooktor Ittaana dhimma haala obbo Dirribii Damissee irra dhiyeenya kana qaqqabe irratti nu waliin mari'achuudhaaf yeroo keessan laattanii waan nuuf affeeramtaniif ulfaadhaa anaa dhufuu isiniin jedha. Galatoomaa isinis Muhammad. Ulfaadhaa. Dhiyeenya kana jechuunis guyyaa 3 dura hagayya gaafa guyyaa 10 bara 2020tti taateen tokko naannoo Burraayyuutti ta'e. Innis maalidhaa? Prezidantii waldaa macaa fi tuulamaa kan ta'an obbo Dirribii Damissee irratti rakkoon tokko qaqqabee ture. Innis maalidhaa? Humnoota nageenyaa mootummaa federaalaatu mana obbo Dirribii Damissee halkan waarii deemanii balbalatti reebanii akka malee waan rifataniif isaan jechuudha. Qaama nageenyaa naannoo sana jiru poolisii Oromiyaatti bilbilanii rakkoon isaan irra akka ga'e yookaan mutuu shiftaan dhufee mana isaaniitti hammeenya isaan irratti geessuudhaaf yookaan mutuu balbala isaanii cabsuudhaaf reebaa akka jiru bilbilanii yeroo poolisitti manitti sanaan booddee poolisoonni Oromiyaadhaa nuti quba qabnaa qaama balbala keessan reebuu jiru yookaan mutuu isin bifa saniin isin doorsisuu jiru sana quba qabnaa isaanuma wajjin fixadhaadhaa poolisii federaalaatti waan jedhu akka itti isaanitti himanii BBCtti galgala kana gaafa guyyaa 11 hagayya 2020tti haasaa isaan BBC irratti godhan irratti dhageenyeerra. Mee Dooktor Ittaana waan kana guyyaa sanarraati akkamitti dhageessan akkamitti hordofaa turtanii waa'ee kanarraati asii haa eegallu marii keenya. Galatoomii Muhammad. Egaa Oromoodhaaf amma yeroo kanatti yeroo amma keessa jirru kanatti hidhamuunis reebamuunis ajjeefamuunis akka oduu haaraatti iyyuu himamaa hin jiru. Waanuma baratamee carraadhuma Oromoo ta'eetu fudhatamaa jira. Kanaafi bal'inaan wanta ta'aa jirudha isin jechuu kooti. Namnis bal'inaan waan dhaga'aa jirudha wanta Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Kanaafi gam tokkoon wanti obbo Dirribii Damissee irra ga'ee qaama wanta uummata Oromoo irratti ta'aa jiru qaama isaatii qaama wanta bal'aa adeemsifamaa jiru kanaafi jennee fudhannee ilaaluu dandeenya. Kanaafiyyuu hidhaan bal'inaan Oromiyaa keessatti waan adeemsifamaa jiruuf namni lafa hundatti doorsifamaa miidhamaa waan jiruuf wanti Oromoodhaaf Oromummaa fakkaatu hundumtuu haleelamaa waan jiruuf gam tokkoon qaama kanaatii jennee fudhachuu hin dandeenya ta'a. Haa ta'u malee akka itti wanti kun raawwatame wanti nuyi obbo Dirribii Damissee irraa dhageenye xiqqoosee waan adda ta'ee fi wanta xiyyeeffannoo guddaa barbaadu natti fakkaata. Wanti isaan irra raawwatame. Tokkoffaa wanti kun kan raawwatame achuma naannoodhuma magaalaa Finfinnee Buraayyuu keessatti gaafa wanti kun raawwatamu aduun akka dhiyee afaan isaanii irraa dhageenyeerra aduu keessa mana isaanii marsanii loltoonni hidhatan akka mana isaanii reebaa turan himataniiru. Kana miidiyaa irratti dhaga'ameera. BBC Afaan Oromoo irratti miidiyaa kan biraa irrattis dhaga'ameera. Biyyaadhattu kanaan wal qabsiisee poolisii Oromiyaatti akka dawwalan
Buraayyuutti akka bilbilanii fi deebiin isaan achirraa argatan immoo deebii xiqqoosee nama ajaa'ibsiisu. Maa inni deebiin kuni isaan kan jedhanii halkan dhufee kan mana natti reebaa jiru shiftaadha. Shiftaatu mana natti cabsuuf jedheen poolisiitti madhee jedhan. Maaliif sa'aatii sana kan dhufu nama ajjeesuudhaaf yookaan nama saamuudhaaf waa balleessuudhaaf malee kan waa tolchuuf dhufu hin jiru yeroo sana kan mana namaa reebu. Kanaaf shiftaadha jechuun isaanii jechuma sirriidha jechuudha. Shiftaadha kan yeroo sana dhufu waan ta'eef. Poolisiin Oromiyaa garuu inni Buraayyuu jiru dameen Buraayyuu jiru wanti inni jedhe maa inni quba qabna nuti kanii mana keessan dhufee tumaa jiru kan isin barbaadaa jiru shiftaatuun ta'ini poolisii federaalaati kan jedhu deebii kennaniif jechuudha. Egaa poolisiin federaalaa isaan akka barbaadaa jiru poolisiin Oromiyaa guutummaadhaan guutuutti quba qabaa jechuudha. Wanta afaan isaaniirraa gadi ba'e wanta obbo Dirribiinis ifatti himanidha kun jechuudha. Poolisiin Oromiyaadhaa quba qabaa jechuudha. Egaa kanarraan kan ka'e balbala tumanii gaafa hammaatan cabsanii iddoo isaan seenan jedheetan irraa banee jedhanii obbo Dirribii Damissee. Gaafa irraa bananii wanta raawwatame egaa dhageessaniittu ani isa keessa deebi'uu hin naqu. Wanti raawwatame wanta baay'ee nama gaddisiisu, wanta baay'ee nama qaanessuuf, wanta baay'ee laphee namaa cabsudha. Akka uummataatti wanta baay'ee nama gaddisiisudha wanti isaan irratti raawwatame. Akka ol galaniini jilbeenfadhu naan jedhanii jaarsa hammana ga'an uummata Oromoo biratti beekamtii guddaa kan qabanii jilbeenfadhu naan jedhanii jilbeenfachiisan jedhanii kana duwwaa miti. Si fuunee gadi baanaa jennaanis tole jedheef duukaan gadi ba'ee jedhan. Gaafa duukaa gadi ba'an natti fakkaate kan isaan jedhan mana hidhaa na fuudhanii deemaa jiru, na hidhaa jiruun se'ee jedhan. Dhugumas immoo nama tokkotti gaafa dhageessu, atumti mataan keeyyuu gaafa dhageessu, poolisiin dhufeetu humnaanis haa ta'u bifuma kamiini nama tokko manaa qabee gaafa siin jedhan poolisii yuunifoormii uffatu tokko fuudhee adeemaa jira, mana hidhaa geessaa jira, to'annoo jira oolchaa jira jettee yaadda. Wanti obbo Dirribiin barbaadamaniif garuu kana hin turre. Obbo Dirribiin yakkaan shakkamanii miti kan barbaadaman. Yookaan immoo to'annoo jala akka oolfamaniif mootummaan isaan barbaadee miti obbo Dirribiin dhimma kan biraadhaaf barbaadaman. Dhimmi isaan barbaadamaniif achuma balbala isaaniirraa ituun fagaatiin itti agarsiisan jechuudha. Wanti isaan barbaadamaniif reebamuudha. Jilbeenfadhaa jedhanii reebanii salphisanii qaama isaaniirra miidhamarraan ga'anii adeemanii qaamni isaanii akka miidhamee jirus himataniiru. Kanaafi wanti isaan barbaadamaniif reebamuudhaaf barbaadaman jechuudha. Kana kan hojjetu gaa poolisii federaalaati jedhamee maqaan kan kenname poolisiin Oromiyaas kan amane poolisii federaalaa yuunifoormii kan uffatan poolisiin Oromiyaas irratti kan ragaa kan ba'e isatu dhufee prezidaantii waldaa macaaf tuulamaa manaa waamee ituu waan ta'u tokko hin jedhin, ituu ajaja mana murtii hin qabaatin, wanta tokko iyyuu ituu hin raawwatin, balbaluma isaanii irratti iddoo sanatti salphisee, reebee, maatii isaaniis gadi baasee tumee, nama mana isaanii keessa dargaggoo tokkos miidhee, achumatti isaan dhiisee deemee jechuudha isaaniin obbo Dirribii achumatti isaan dhiisanii adeeman. Maaliif hidhuudhaaf miti kan isaan dhufan jechuudha. Kanaafi wanti obbo Dirribiin barbaadamanii fi tuqaa cimaan uummanni Oromoos kan beekuun irra jiru maa inni gara fuulduraattis mootummaan sababa uumee yoo isaan kan barbaadu ta'e yakkaan nama barbaadaman miti jechuudha. Yookaan nama waa namatti balleesse miti jechuudha. Of course Oromoon kan hidhamaa jiru waa namatti balleesse miti seeras darbee miti. Wanta kan biraatu jira. Kanaaf yakkaan hin barbaadamne to'annoo jala oolfamuudhaaf miti kan poolisiin dhufe yuunifoormii uffatanii poolisiin Oromiyaas kan beeku beekamtiin kennamee fi dhaqaatii reebaa obbo Damissee jedhaniitu ergamanii jechuudha. Poolisiin dhufeetu poolisiin mootummaa biyya tokko keessatti akkasitti dirree irratti kana raawwateetu deebi'ee jechuudha. Hojii keenya raawwanneerraa jedhanii egaa jaarsa biyyaa jaarsa kabajamaa kan reebaniitu gaa lafa dhufanitti deebi'anii jechuudha. Kana hojjetanii adeeman. Qabanii hin deemne. Isa kana gaa maaliif kun hojjetame? Maalidhaa dubbiin kunii jettee kan na gaafattu yoo ta'e waa'ee isaa hin haasu. Hedduu ulfaadhaa Dooktor. Kanumaan wal qabatee waa tokkoon isinii kaasuuf barbaada. Akkaataa heera biyya saniitiin
nami tokko yookaan mootii qaamni tokko poolisii naannoo sana bulchuu ol ta'ee humnaa ol itti ta'ee yoo jedhe yoo humnaa ol itti caale poolisii federaalaati poolisii naannootu poolisii federaalaatiin wanti kun humna kiyyaatii ol ta'e naaf tumsaa yookaan na gargaara yoo sanii olillee ta'e dhimmi sun mana murteetti himatamee manni murtee waraqaa seeraa kan namni sun ittiin haa to'atamu seeratti haa dhiyaatu jedhu qabatamee ifa yeroo ifaa ta'etti nama sana qabatanii seeratti kan dhiyeessanii kun kan ta'e garuu waan addaadha halkan itti dhufanii haa beekanu malee poolisiin sun niin to'achuu hin danda'u ture osoo waan kana nama kana seeraaf barbaadame ta'eeti seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiin Oromiyaadhaa kan naannoo sana jiru ajajitti laatamee karaa mana murtii isa barbaadamutti kaleessuu ni danda'ama sun hundi seerri isaa hundinuyyuu hin tarkaanfatame tokko isadha kan lammataa mootuyyuu nama kana dhaqanii reebanii akkuma isin sila kaastan mana hidhaas hin geessine akkanumatti reebanii cafaqanii salphisaniitu karaa irratti gadhiisanii jechuudha. Inni kun ergaa maalii qaba yookaan mootiyyuu maal waan jedhu ergaa maal jedhu dabarsuu fi jettanitti yaaddu Dooktor? Egaa obbo Dirribiin maalifituu dhimmi kun irratti raawwatamee isa jedhu dubbachuudhaa fi jalqaba obbo Dirribiin mataan isaanii eenyudha isaanii isa jedhutti nu deebisaa jechuudha. Eenyudha obbo Dirribiin ofii? Nama akkamiiti obbo Dirribiin? Maaliif wanti kun irratti raawwatamuun isa barbaachisee kan jedhu kan nuyi irraa argannu obbo Dirribiin eenyu akka ta'an gabaabsinee gaafa ilaalledha jechuudha. Egaa obbo Dirribiin umurii isaanii guutuu waan itti dadhaban waan itti of kennan uummata Oromoo durattis waan ittiin beekaman qabu. Wantoota kana keessaa tokko duudhaalee aadaadhaaf seenaa Oromoo ta'an kunuunsuu, jaarmiyaalee itti tolchuu, jaarmiyaalee isaaniis jajjabeessuu, hoogganuu, tumsuu kanaan beekamu obbo Dirribiin. Kana qofaatu hin ta'in waa'ee aadaatii fi waa'ee seenaa Oromoo barreessuu, maxxansiisuu, barsiisuu kanaan beekamu. Gabaabaadhumatti hayyuu aadaadhaa fi seenaa Oromooti jechuudha obbo Dirribii Damissee. Hayyuudha jechuudha. Hayyuu seenaatii, hayyuu aadaa Oromooti jechuudha. Bu'aan qorannoo isaanii irra deddeebiidhaan maxxanfameera. Bifa macaafaatiinis, bifa aartiklii garagaraatiinis wanti isaan barreessan irra deddeebiidhaan barreeffamee uummanni argeera jechuudha. Egaa gama kanaan yennaa ilaalle obbo Dirribiin mallattoo warra aadaa Oromoo kunuunsu, mallattoo warra seenaa Oromoo guddisu, warra utubaa ijoo ta'an seenaa Oromoo keessatti wantoota himaman, aadaa Oromoo keessatti wantoota beekaman duudhaa isa ta'e. Ituu diinni cabsee biyya Oromoo hin seenin aadaan Oromoo maal akka fakkaatu, qabiyyeen aadaa Oromoo maal faa akka ta'e ituu diinni dhufee biyya Oromoo hin qabatin warra waan kana barreessanii fi uummataaf ibsan warra kanadha mallattoo waan kanaati jechuudha. Kanaafi obbo Dirribiin mallattoo aadaa Oromoo yookaan cultural icon nama ta'edha jechuudha. Waa'ee Macaa fi Tuulamaa irratti hin beekamu, waa'ee waaqeffannaa irratti hin beekamu, duudhaalee aadaa Oromoo waan ta'an hunda kunuunsuudhaaf guddisuu irratti adda durummaadhaanitu beekamu obbo Dirribiin. Jireenya isaanii keessaa yeroo dheeraa waa'ee Macaa fi Tuulamaa irratti dabarsanii daggala galanii yeroo itti lolan qabu turanii Macaa fi Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaadha qabu. Har'as immoo jaarmiyaa kana hooggansa isaanii prezidantummaadhaan geggeessuu jechuudha obbo Dirribiin. Gabaabaatti yoon siif hime obbo Dirribiin aayikonii aadaati, aayikonii seenaa Oromooti, mallattoo warra sabboontummaa Oromoo kunuunsuuf guddisuutis jechuudha. Eliitii Oromoo keessa warra sabboontummaa Oromootiif utubaa kennan yookaan utubaa sabboontummaan Oromoo irra dhaabbatan warra jajjabeessan, warra ijatti godhan, barreeffamaaf sagaleedhaan bifa garagaraatiin warra sabboontummaa Oromoo kana utubuudha jechuudha namichi. Nama akkasiiti obbo Dirribii Damissee.
sabboontummaan Oromoo immoo meeshaa guddaa uummati Oromoo akka qabu ta'e hin beekama. Meeshaa guddaa uummanni Oromoo ittiin biyya isaa ijaarratudha sabboontummaan Oromoo. Warra waan kana kunuunsanii jabeessanidha jechuudha. Eenyummaanii obbo Dirribii Damissee gabaabaatti teelii isaa keessa galuudhaaf yeroon hin jiru gabaabaatti eenyoonaan jette namni kuni hayyuu seenaatii, hayyuu aadaatii, aayikanii aadaa Oromooti jechuudha. Namni kun akkuma sirbitoota bebbeekamoo, akkuma warra walaloo walaleessanii, akkuma warra seenaa Oromoo barreessuudhaaf himuudhaan beekamanii akka kanatu waa'ee aadaatiif seenaa Oromootiin nama beekamudha jechuudha namni kun. Kanaaf poolisiin federaalaa namni inni jilbeenfachiisee reebee adeeme poolisii federaalaa kan ofiin jedhu sun eenyummaa isaaniitti nan dhufa booddee. Poolisii federaalaa jedhamee maqaan itti kennamee dhufee jilbeenfachiisee nama guddaa umuriidhaan deeman kana kan inni reebee adeemee fi waa'ee dhimma nama tokkooti miti. Tokkoffaa waa'ee dhimma nama tokkoo miti dhimmi kun. Lammaffaa immoo waa'ee nama yakka hojjetes miti. Namni yakka hojjete yoo yakka hojjetes reebamee miti kan adabamu. Seerri jira seeratti dhiyaateetu wanta seerri itti mure wanta manni murtii itti mureen adabama malee uleedhaan reebamee xinneeffamee miti mucaan namaa kan adabamu gaafuma balleesse iyyuu jechuudha. Garuu wanti qaamni poolisii federaalaa jedhame sun hojjete maaloodhaa isa jedhu sii dubbachuufan kan hin waan amma kana. Qaamni poolisii federaalaa ofiin jedhu kun wanti inni hojjechuu dhufe uummata Oromootti ergaa erguu barbaade. Uummata Oromootti qaama isa erge sanatu poolisiin kun poolisii federaalaati laan irraanfatina. Mootummaa federaalaa kan ofiin jedhu sanatu ergataa jechuudha. Hidhachiisee qawweetti kennee gurmeessee baasii barbaachisu hunda baaseetu mootummaa federaalaa kan jedhamu sanatu dhaqiitii obbo Dirribii Damissee nama jedhamu manaa gadi baasii mana fuulduratti tumii biraa deemii jedhee ajajee ergee jechuudha. Kana yaadachuun baay'ee barbaachisaa. Kana ajaja kana fudhatanii dhufan. Eessaa yoonaan jette wanti kuni mootummaa federaalaa jechuun maqaa qaba gaa. Wanta abstiraaktii miti maqaa qaba. Giddu galeessisaa kan inni ittiin hoogganamu waajjira muummicha ministeeraa kan jedhamu nafxanyichi Abiy mataa kan itti ta'e. Achirraatu hooggansa fudhata. Isa jalatti koomishiniin poolisii federaalaa kan jedhamu jira. Isatu ergaa jechuudha. Isarraa ajaja fudhatee raawwate. Isa jechuudha namni Abiy Ahmed jechuudha namni poolisii yuunifoormii uffatu ergee ija uummata Oromoo duratti obbo Dirribiidhaan jilbeenfadhu jedhee kan reebe Abiy Ahmed jechuudha. Maal reebe isa jedhu sanan dubbachuu barbaade namni. Kan inni reebe aadaadhaa fi uummata Oromoo namooti kunuunsan diina biyya kanaati jedhamanii farrajamanii jechuudha. Irra deddeebinee yeroo kanaan dura akka afaan isaarraa dhageenyetti irra deddeebinee wanta inni hojjeturraa kanaan dura akka dhageenyetti wanti biyya sana keessatti barbaadamu waa'ee mootota Habashaa warra aadaa Oromootiif aadaa sabootaarra ejjetan maleessa warri aadaa sabootaa kunuunsan eenyummaa sabootaa warri kunuunsan warra akka Dirribii Damissee diina jedhamanii lafa kaa'aman. Obbo Dirribiin kan reebaman akka nama dhuunfaatti tun ta'in uummata Oromoo bakka bu'anii reebaman obbo Dirribiin. Sababiin isaa maanni hojiin obbo Dirribiidha aadaa Oromoo kunuunsuudha. Hojiin obbo Dirribii aadaa Oromoo guddisuudha. Duudhaalee aadaa Oromoo kunuunsanii guddisuudha. Ijatti gochuudha. Barsiisuudha. Dhalootatti dabarsuudha. Akka inni hin irraanfatamne galmeessanii ol kaa'uudha. Maxxansiisuudha. Hojiin obbo Dirribii Damissee kanadha. Seenaa Oromoo bifanni nama barateef nama hin baranneef bifanni galuu danda'uun afaan inni galuufii danda'uun afaan mataa isaatiitiin barreessuudha hojiin obbo Dirribii Damissee. Gama kan biraadhaanii sabboontummaa Oromoo isa dhaloonni kanaan dura turan abbootiin keenya kanaan dura turan hundumtu kan gatii itti baasan sana seenaa isaatii fi aadaa isaa hunduma isaa galmeessanii ol kaa'uu dhaloota kana barsiisuudhaaf hidhachiisuu dhaloonni dhufu immoo akka kana hin daganne isa kana barreeffamaanis dubbiidhaanis itti dabarsuudha jechuudha hojiin obbo Dirribii Damissee kanadha jireenyi isaanii. Jireenya isaanii guutuu kan isaan kennaniif waan kana. Jireenya dhuunfaatiif tun ka'in kanaaf kennan jireenya isaanii. Obbo Dirribii Abiy loltuu ergee kan reebsiseef
uummata Oromootti ergaa kana himuudhaaf. Ergaa maalii? Warri aadaa Oromoo kunuunsitan diina koo duwwaatu hin ta'in isteetii Itoophiyaa la kan dubbii kana qalbeeffadha. Mootummaa Itoophiyaa duwwaa miti. Isteetii Itoophiyaa mootoma Itoophiyaatii fi diinadha isinii. Sababiinsaa Abiy jalqabarraa kaasee yeroo dhufee aangoo mootummaa qabatu wanti inni nutti himaa ture warri sabboontummaa leellisan, warri sabboontummaa jajjabeessanii utuban diina kiyya, diina Itoophiyaati jedheetu dubbataa ture. Sabboontummaa Oromoo immoo maqaadhuma dha'ee sabboontummaan Oromoodha. Oromoo xiqqeessee gandatti galchee nama jedhee amanu tokko. Kanaaf wanti inni godhaa jiru maayin? Obbo Dirribii salphisuudhaan, obbo Dirribii reebsisuudhaan wanti inni dubbataa jiru maan? Isteetiin Itoophiyaadha yookaan wanti inni Itoophiyaachin jedhee wanti inni waamu sun biyya Itoophiyaa miti laa dubbiin kun qabadha. Itoophiyaan biyya sabootaati, biyya sablammootaati, biyya aadaa baay'eeti Itoophiyaan. Inni wanta kan biraadha wanti inni Itoophiyaa jedhee waamu sun. Wanta afaan tokko dubbatu, aadaa tokko kan qabu, amantii tokko kan qabu, saboota kan hin fudhanne waan akkasiiti kan inni dubbatu. Kanaaf wanti inni jedhaa jiru ani ergamni koo warra akkasiirra Itoophiyaa hambisuudha. Warra akka obbo Dirribii kanarra Itoophiyaa hambisuudha ergamni koo. Itoophiyaa namni naa caalu hin jiru. Itoophiyaa isee Amaarinyaa dubbattu namni naa caalu hin jiru. Itoophiyaa isee aadaa tokko namni naa caalu hin jiru. Nama isee irratti ka'u nama Itoophiyaan aadaa baay'ee akkaseen qabdu mul'isuu barbaadu. Eenyummaa Oromoo nama gadhaabuu barbaadu nam balleessa jedhee nama dubbatu tokko. Waa'ee Sidaamaa irratti ifaaf ifatti dubbateera. Ammas kunoo waa'ee Walaayittaa irratti ifaaf ifatti hojii hojjeteetu nama ajjeesaa jira. Obbo Dirribiin kan isaan reebaman akka nama tokkotti. Obbo Dirribiin warra aadaa Oromoo kunuunsu, warra seenaa Oromoo kunuunsu, sabboontota Oromoo bakka bu'aniitu jilbeenfachiifamanii reebamanii obbo Dirribiin. Uummanni Oromoo wanti inni beekuun irra jira. Wal bakka uummata Oromoo bakka bu'aniitu reebamanii. Kanaaf ergaa kana erguudhaaf uummata Oromoo kana dubbachuufis akka isaan carraan dhabneef hidhuun hin barbaachisu obbo Dirribii. Ifumaan ifatti kan reebes mootummaa akka ta'e yuunifoormii uffisnee ergina dhossuu hin barbaachisu. Kani sabboontota Oromoo ari'ataa jiru kan warra akka Hacaaluu ajjeese warra akkasii kan ajjeesuudhaaf deemu sichi warra ajjeefamanis ajjeesuuf kan deemu Oromiyaa diiguudhaaf fedha kan qabu nuyi dhossuu hin barbaannu ergaa jedhutu ergame obbo Dirribii reebuudhaan. Reebichi obbo Dirribiidha. Reebicha ordinarii natti hin fakkaatu. Kanaaf ergaa inni erge isa kana siin jechuu koo. Hedduu galatoome Dr. Taanu. Gaafii taanu waa'ee dhuma kanaa wajjin wal qabatee jechuudha. Akkuma namni hedduu yaadatu obbo Dirribii Damissee dabalatee hooggantoonni waldaa Macaa fi Tuulamaa waggoota hedduu dura mootummaa wayyaanetiin hidhamanii dararaa guddaa keessummeessanii yeroo kaluudha kan mana hidhaa keessaatii bayanii akkuma sinsila kaastanii duudhaa Oromoo jabeessuu, tokkummaa Oromoo cimsuu, sirna gadaa akkasumallee waaqeffannaa Oromoo jabeessuu irratti qoonni obbo Dirribii Damissee kennan qooda leencaati. Kitaabilee duudhaalee Oromoo, amantaa Oromoo, duudhaa durii sana gad jabeessuu irratti wanti isaan qoonni isaan kennan olaanaadha. Akkuma amma kaastanii isaan salphisanii isaanii wajji Oromoo salphisuudhaaf reebanii xiqqeessanii ka'anii akka isaan himatan yookaan immoo waan kana gurra Oromoo akka ga'uu fi Oromoon akka rifatu akka Oromoon qalbiin isaa cabuu fi gadi lakkisanii ka jedhunaaf kaastanii kanuma wajji wal qabatee arma duras waldaa Macaa fi Tuulamaa akkuma Oromoon hundi beeku waldaa misoomaa fi waldaa hawaasummaati. Hooggantoonni waldaalee Macaa Tuulamaa kan arma dura jenereeshinii durii keessa turan jechuudha. Kan akka Ibbalaa Maammoo Mazammir, kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Koloneel Alamuu Qixxeessaa fi namoonni hedduunis rakkoolee wal fakkaataa keessummeessaa turani. Isa har'aa kanaa fi isa bara wayyaanee fi isa dursan maaltu wal isaan fakkeessa? Miidhaalee yookaan xiyyeeffannaa tokkummaa yookaan immoo sabboonummaa Oromummaa yookaan immoo instituushinii Oromoodhaa Aikanii akka waldaa Macaa fi Tuulamaa kanarra godhamu kana miidhaa ammaan kana deemu jiru kana maaltu wal isaan fakkeessa?
Ammas wanti irraa sii ka'uu barbaadu wanta obbo Dirribiin bakka bu'urraan sii ka'uu barbaada. Namoota waa'ee aadaatiif seenaa Oromoo kana kunuunsanii isteetiin Itoophiyaa isaan diinoomfatee akka jiru inni kanaan dura alkallattiidhaan himamaa ture, cinaachaan inni himamaa ture, ifa bahee haimamu, dhossuu hin barbaannu, sadarkaa jedhamurraa akka ga'e beekuun barbaachisaadha jalqabaa jechuudha. Dhossuu akka hin barbaanne mootummaan nafxanyaa kan jennuun kuni of dhossuu akka hin barbaanne kana booddee nafxanyummaa isaa dhossuu akka hin barbaanne. Kan hin booddeen itti si deebi'a jedhe maa inni mootummaa federaalaa kan ofiin jedhu kun mootummaa nafxanyaa akka inni ta'e. Kana booddee dhossuu hin barbaadu. Kanaan dura dhossee rakkataa ture. Amma garuu dhossuu hin barbaadu jechuudha. Yuunifoormii uffisee kan inni obbo Dirribii reebee raawwatee poolisiin Oromiyaas akka ragaa ba'uuf obbo Dirribiinis afaan isaaniitiin uummata isaaniitti akka himaniif poolisiin federaalaa akka isaan reebe carraa kan kenneef mootummaa nafxanyaa ta'uun keenya haa beekamuu beekaa nuyi warri amma aangoo qabannee jirru diina Oromummaa akka taane diina Oromoo akka taane kaayyoon keenya Oromiyaa diiguu akka ta'e Oromiyaa bittinneessuu akka ta'e sabboontota Oromoo immoo ajjeesuu hidhuu biyyaa ari'achuu akka ta'e beekaa ifaaf ifatti ergaa jedhu himan. Kana keessatti egaa wanti dubbachuu barbaade maa inni warri obbo Dirribii Damissee fakkaatan jiruudhaaf jireenyaan warri obbo Dirribii Damissee fakkaatan kana booddee diina biyya Itoophiyaati jedhamtaniittuu isa jedhaman kana beekuutu raraata dhagahuu qabu hubachuu qabu yoo hin hubanne ta'e jechuu kooti. Warri waa'ee aadaa Oromoo sirban kana hin hubanne yennaa ta'e warri waa'ee seenaa Oromootiif qabsoo Oromootiif sirba baasan warri walaloo walaleessan warri kitaaba barreessan warri waa'ee kana yeroo garagaraatti barsiisan hin hubanne taanaan isin biyya kanaaf diinadhaa jedhee mootummaan aangoo federaalaa qabatee jiru mootummaan nafxanyaa mootummaa federaalaa jedhee kan of waamu garuu qabatamaatti mootummaa nafxanyaa ta'uusaa kan agarsiifataa jiru ragaas kan ofirratti ba'aa jiru kuni diinummaadhaan akka isaan farrajee jiru beekuutu irra jiraataa jechuudha. Obbo Dirribiin Damissee mana isaaniitii poolisii federaalaa na dhageessaa Muhammad. In dhaga'ama xiqqoo gidduudhaan addaan cite malee. Poolisii federaalaatiin obbo Dirribiin gadi waamamanii mana isaanii duratti reebamuun isaanii obbo Dirribii duwwaadhaaf utuu hin ta'in isaaniifis jechuudha. Warra waa'ee aadaa Oromoo quuqamuu fi ergaa erguudha jechuudha. Warra waa'ee seenaa Oromoo quuqamuu fi warra waa'ee seenaa barsiisuu barbaadu, warra aadaa Oromoo himuu barbaaduu fi ergaa erguudha jechuudha. Warra waa'ee kanaa sirbuu barbaadu, warra waa'ee kanaa walaloo barreessuu barbaadu, warra waa'ee kanaa gama aartii garagaraatiin tiyaatiriidhaan, diraamaadhaan, gama garagaraatiin warri barsiisuu barbaadan ergaan isinaa ga'uu jedhee ergaa jiraachuudha. Aadaan Oromootiif Oromummaan biyya kana keessatti fudhatama hin qabu ergaa jedhutu itti himaa jiraachuudha tokko kan. Lammaffaa kanarra dabartanii hojjettu yoo ta'e carraan keessan ajjeefamuudha. Waa'ee obbo Dirribiitiin qabaatii beekaa isin ajjeefnaa isin hiinaa garmalee isin baddallaa. Warri waa'ee aadaatii fi seenaa Oromoo jettanii dubbattan kana booddee isin yakkamtootadha. Oromummaadhuma cimsuu keessaniif Oromummaadhumaa fi utubaan jira jettanii waa'ee utubaalee Oromummaa kana utubaalee seenaaf aadaa Oromoo kana jajjabeessuu keessaniin kanuma duwwaadhaan isin yakkamtootaa jedhaa jirala. Dubbiin kun ifa ta'uu qaba. Kanaaf irra deddeebi'ee dubbata. Yakkamtoota isin jedhaa ituma isaan mana isaaniitii hin ba'in waa'eedhuma aadaatiif seenaa Oromoo duwwaa waanuma dubbataniif waanuma barreessanii fi waanuma waan kanaaf quuqamaniif warra akkasii isin yakkamtootaa jedhaa hayyoonni akkasii jechuudha. Kana bira darbee warri waa'ee kanaa immoo qoratanis yoo ta'e warri yuunivarsiitii garaagaraa keessa barsiisan warri kolleejota Oromiyaa keessa barsiisan kolleejii TVET kolleejii abbaa fedhee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa keessas qaxaramaniis warri barsiisan yennaa ta'e isinis warri waa'ee aadaadhaaf seenaa Oromoo barsiisuu qorachuu nama dubbisiisuu barbaadan ijoollee ola deemtu warri barsiisuu barbaadan isinis diina keenyadha jedhee ergaatti ergaa jira jechuudha. Walumaa galatti uummata Oromootiin aadaan kee diina kooti, seenaan kees diina kooti, seenaan biyya Itoophiyaa
seenaa keerraa fudhatama hin qabu hin fudhatu seenaa kee seenaan Oromoodha seenaa biyya kanaa miti aadaan Oromoos aadaa biyya kanaa miti jedheetu dubbataa jira jechuudha kana hojjechuu isaati. Maaliif obbo Dirribiin isa kana bakka bu'u waan ta'eef isa kana dhaqaniin irra gadi qabee namni akka hubatuuf irra deddeebi'ee dubbachuu barbaadaa jiru. Amma gaa warri akkasii kun hin barbaadaman yennaa ta'e yookaan immoo diinadha yoo ta'e kana hojjechuu isaaniitiin diinoomfamaniiru erga ta'eeti eenyutu uummata Oromoo keessaa nagaadhaan jiraachuu danda'a. Eenyudha namni uummata Oromoo keessaa ani kana keessa hin jiru kan jechuu danda'u. Erga obbo Dirribiin jaarsi hamma naga'an jaarsi biyya ila obbo Dirribiin salphifamuu isaaniitti abbootii gadaa salphataniirudha. Salphina amma obboonni gadaadha gadi baafamanii yoo hin reebamne iyyuu reebamaniiru akka kanatti. Obbo Dirribiin kana ta'uu isaaniirraan kan ka'e. Jaarsolii biyyaati warri jedhaman hundumtuu jaarsoliin Oromoon qabu hundumtuu obbo Dirribii wajjin reebamaniiru. Warri aadaadhaa fi seenaa Oromoo kunuunsan warri sirba warri walaloo barreessan barsiisonni hayyoonni hundumtuu obbo Dirribiidhaa wajjin reebamaniiru. Kana beekuutu nurra jiraata kana jalaa dhokachuun hin danda'amu. Fudhatti arginee beekuutu nurra raata waa'ee kana. Ijatti nu tufameera tuffatamneera. Obbo Dirribii tuffachuudhaan obbo Dirribii reebuudhaani tuffii nuuf qabu mootummaan kun dhossuu hin barbaadu isin diina kootii nuun jedhee nutti meera. Isa kana wal hubachiisuutu nurra jiraata barbaachisaadha waan ta'eef isin jechuu kooti. Kanaaf gaafa waa'ee kanaa haasofnu waa'ee Maccaaf Tuulamaa kaafteetta waa'een Maccaaf Tuulamni jaarmiyaa baay'ee seenaa Oromoo keessatti sabboontummaa Oromoo keessatti baay'ee jaarmiyaa barbaachisa. Jaarmiyaa Oromoo walitti hidhee yeroo jalqabaati sadarkaa giddu galeessaatti kan Oromoo walitti funaane adeemsa isaa keessaas adeemsa jaarmiyaa kana keessaas addi bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatii fi kaayyoo qabsoo Oromoo articulate godhee kan baase kan qindeesse qabsoo Oromoo addi bilisummaa Oromoo achi keessaa dhalate jechuudha. Kana keessatti warra wareegaman seenaa Maccaaf Tuulamaa uummanni Oromoo waan baay'ee beeka waa'ee kana. Amma sila maqaa Maammoo Mazammir fa'aa kaafteetta warra waan kana dhaabaniif waan kana deemsisan kaafteetta. Maammoo Mazammir nama jalqaba warra sabboontummaa kana jalqaban keessa jalqaba ajjeefamuudhaan fannifamee ajjeefamuudhaan nama adabame tokko. Amma gaa isa bara Haile Sillaasee sana isa caalutu deebi'ee dhufe jechuudha. Waa'ee obbo Dirribii gaafa laata. Isa waan sana caalutu deebi'ee dhufe. Maal jechuudha? Inni bara sanaa amma obbo Dirribii waan dubbatan qabu. Bara dargii qawweedhaa wajjinanii daggala keessaa qabame narreemnee jedhan. Dhageessanitti yoo ta'e qawwee wajjin daggala keessaan qabame namni na reebee hin jiru. Maaliif qabamaniiru waan ta'eef? Harka mootummaa galaniiru waan ta'eef. Mootummaadhumaa akka mootummaatti of kabajuudha jechuudha. Mootummaan sun diina uummata Oromoo yoo ta'u malee. Achi as deebi'ee bara Ihaadeg si'a sadii yookaan si'a afur hidhameera namni takkaa na reebee hin jiru. Obbo Dirribii jedhe. Si'a sadii afur hidhameera takkaa namni na tuqe hin jiru. Namni na reebees hin jiru. Bara Ihaadeg keessa. Bara wayyaanee nuyi jennuuf sana keessaa jechuudha. Obbo Dirribii fan takkaa hin reebamne. Na reebneedha. Na hidheera. Na rakkiseera garuu na reebne akka kanatti na reebneedha. Inni kun garuu kan inni barbaadu kana miti. Qabee obbo Dirribii seeratti dhiyeessuu miti kan inni barbaadu. Obbo Dirribiidhaan qabee aadaa Oromoo salphisuu, seenaa Oromoo salphisuu, arrabsuu. Kana booddee Oromummaan fudhatama hin qabu. Wanti isin Oromiyaa jettan fudhatama hin qabu. Sabboontummaan Oromoo fudhatama hin qabu. Kan jedhutu himaa jira jechuudha. Gadi ba'ee isa dhossaadhaan dubbatanitu hin ta'in. Isa gocharraa mul'atu ifaan ifattitu himataa jira jechuudha. Kanaaf wanti ani jechuu barbaade maanni yoo ergaan kun isin hin geenye ta'e warri waa'ee aadaa Oromoo gurmuu garagaraa uumtanii baandii garagaraa uumtanii mana tiyaatiraa garagaraatti hojii hojjettan warri waa'ee kanaa barsiiftan barsiisonni yuunivarsiitii akkuma sila jedhe warri kolleejii garagaraa keessa barsiiftan barsiisonni secondary schoolidha warri elementary schoolii keessa sadarkaa tokkoffaa keessa barsiiftan warri waa'ee uummata Oromootiif quuqamtan sabboontonni hundumtuu ergaan kun isin geenye yoo ta'e amma isin ga'aa jechuudha. Maayinni isin diinadhaa biyya kanaa fi jedhaa jira Abiy. Isa kana ergaa kana qabachuun baay'ee tokkotu barbaachisaadha. Egaa waa'ee obbo Dirribii Damissee ilaalchisee wanti barbaachisaa kan biraan jira waa'ee kanaa ilaalchise. Obbo Dirribii Damissee waa'ee aadaa Oromootiif akka aayikaniitti ilaalamu yennaa ta'e jireenyi isaanii wanti isaan jiraataniif Hacaaluu wajjin wal fakkaataa jechuudha. Baay'ee barbaachisaa dubbiin kun.
waa'ee Hacaaluu wajjin wal fakkaata dhimmi isaanii. Kanaaf inni obbo Dirribii dhufee yuunifoormii poolisii federaalaa uffatee inni dhufee obbo Dirribii reebee isa Hacaaluu ajjeesedha jechuudha. Hojiin isaanii tokkuma. Bakki isaan dhaabbatanii uummata Oromootiif dubbatan garagara haa ta'u malee obbo Dirribii Danisseetii fi Hacaaluun hojii isaan uummata Oromootiif hojjetan tokkuma. Wanti isaan dhaabbataniif, wanti isaan jireenya isaanii kennaniif tokkuma. Maaliif akka isaan diina Oromoo biratti jibbaman diinni Oromoo sirriitti beeka, uummati Oromoo sirriitti beeka. Inni Hacaaluu ajjeesee ani najjeemne jedhee diraamaa hojjetaa jiru isa obbo Dirribii manatti yuunifoormii uffisee poolisii ergee reebe sanadha jechuudha. Inni kun ragaa dabalataati. Nama waa'ee Hacaaluu beekuu barbaadu. Hamma har'aatti waa'een Hacaaluu Abiy ajjeesuun waa'ee Abiy nafxanyoota bobbaasee harka dhossaadhaan Hacaaluu ajjeesuu naan galle namni jedhu yoo jiraate isa har'a Abiy ituu hin dhossin yuunifoormii poolisii federaalaa uffisee obbo Dirribii Damissee mana isaaniitii gadi waamee reeberra haa argu. Warri nuyi niwutiraalidha jechuu barbaadan yoo jiraatan ragaa barbaanna namooti jedhan yoo jiraatan jechuudha. Ragaa kana caalaas uummanni Oromoo eenyu akka ajjeesee sinuma beekaa. Garuu inni amma ifa ba'ee dhufee yuunifoormii uffatee obbo Dirribii reebe sun isuma Hacaaluu ajjeese sana harka dhossaatiin jechuudha. Isa kana uummanni Oromoo ituu achi qabin ituu as hin qabin beekee waliif dhaamuuf jira. Maalifituu kana gadi qabdee haasa'uu barbaadde yoo naan jette ergaa kodhuma irratti dubbachuu danda'a. Hedduu galatoomaa Doktor. Gaafii boodaa tokkoon isin gaafadha. Akkuma sila kaastanii obbo Dirribii Damissee salphisanii reebanii karaatti gad lakkisanii nama seenaa guddaa qabu nama Oromoodhaaf aayikanii ta'e kana miidhaa guddaa irraan geessanii adeemsa seeraa kan hin eegganne seeraan kan gaafachuudhaaf yookaan immoo badii balleessanii seeraaf kan hin dhiyeessine akka sanii salphisanii akka amma ibsitan kanatti jechuudha. Kabiraan mootii hooggantoota Oromoo hedduu hidhanii Hacaaluu nama ija Oromoo ta'e ajjeesanii waggoottan lamaan dabran mootummaan kun diina Oromoo ta'e Oromummaa mootii diinummaadhaan labsee Oromummaa kana akka deebi'ee lafaan kaanitti caccabsee balleessa jechuutiin duula gaggeessuu jira akkuma isin kaastanii. Waan kana irra aanuudhaaf Oromoon akka sabaatti maal gochuudha qaba? Dhaamsa maal jedhu qabdan? Achumaanis dhaamsa waliigalaa yoo qabaattan isiniif carraa isiniif kennaa ani immoo gaaffii kiyyaa asumaan tuma. Galatoomi Muhammad. Wantin waan kana namni hubatu jedhee haasa'aa jirus kanaaf gaaffii kana gaafachuu keetiif galatoomi jechuudha. Wantini ergaa mootummaan nafxanyaa Abiy mataatti ta'e kun erge nama hundumaaf galuu qaba kan hin jedhaa jiruuf kanaaf. Sababa kanaaf maal hojjechuutu nurra jira isa jedhuuf jechuudha. Uummati Oromoo marsaa haaraadhaan mootummaa nafxanyaa akka ta'e beekee marsaa haaraadhaan qabsaa'uudhaa fi gara qabsootti seenee jira. Qabsoo keessa jira uummata Oromoo. Kun gaaffii hin qabu. Garuu qaamuma keenya ta'ee murni anaan nan ilaallatu lolli kun jedhu yoo jiraate isinitti dubbachuu barbaada. Ana nan ilaallatu, ani hojjetaadha mindaa nyaadhaa, ani mootummaadhaa wajjin dhibee hin qabu jettanii warri yaaddan yoo jiraattan ergaan isiniif ergameera isinittan dubbachuu barbaadanis. Mootummaan nafxanyaa kun isiniif ergaa erge. Guutummaadhuma uummata Oromootiif ergaa erge. Jaarsa kabajamaa kana reebuudhaan nama aayikanii aadaa Oromoo ta'e kana salphisuudhaan nama seenaa Oromootiif hojii guddaa hojjetu kana tumuudhaan hunda keenyaaf ergaa erge. Kana jalaa dhokachuun hin danda'amu. Kanaaf warri peeroolii mootummaarraa mindaa nyaatan keessumatti barsiisonni sadarkaa tokkoffaadhaa kaatanii hamma sadarkaa yuunivarsiitti barsiiftan keessumatti barsiisonni keessumatti warri uummata keessaniif quuqamtan waa'een uummata keenyaa nu dhibaa garuu nuyi nagaadha wamtuu nu biran geenye jechuu warri barbaaddan warri biltsiginnaan rakkoon qabu ati miseensa ta'ii jedhee ji'a ji'aan birrii isin irraa murachaa nagaadhaan nyaata kee nyaachaa mindaa kee nyaachaa jiraadhu isiniin jedhee safara keessatti isinitti mee safara keessatti isin ergatu yoo jiraattan isinittan dubbachuu barbaada.
tuffatamtaniittu ijatti isin tufameera hundi keessan. Mootummaan kun eenyummaa keessan tuffateera. Obbo Dirribii reebuudhaan, jaarsa kabajamaa kana qaanessuudhaan, salphisuudhaan, mana isaanii fuulduratti jilbeenfachiisuudhaan hunda keessanitti isinitti tufeera mootummaan kun. Eenyummaan keessan fudhatama hin qabu isiniin jedheera. Erga akkas jedhamtanii kana itu ofirraan darbatiin jireenyi hin jiru. Salphoo akkasii, salphoo mootummaa salphoo akkasii itu ofirraan darbatiin jireenyi hin jiru. Itu mindaa nyaattee ulfinni jiru. Mindaa waan nyaattu duwwaadhaaf ulfinni hin jiru. Hayyuun kee salphatee ulfinni ati qabdu tokkittiinuu hin jiru. Abboonni gada obbo Dirribiin salphatee ulfinni isin qabdan hin jiru. Kana booddee tokko ulfinni isin qabdan hin jiru. Kanaan duras uummati keessan salphateera. Amma immoo isinitti dubbatan. Isa isaan isinitti dubbatan isinitti malee waan ta'e miti. Isa ta'e kanaan dura haasa'aa baane uummati keenya sirratti olamane. Amma isa mootummaan isinitti meeni yoo isiniin galle ta'e kana dhagaa jedheetan borin dhageenya akka waliin hin jenneef hundi keenya iyyuu kana dubbataara namni. Eenyummaan Oromoodhaa seenaaniif aadaan Oromoo fudhatama hin qabu jedhee mootummaan federaalaa obbo Dirribii reebuu isaatiin isinitti meera hunda keenyatti nutti meera. Kun isin biran darbinii isiniin jedhaan jira. Kanaaf qabsoon ammatti galle kun hunda keenya laallata. Nama hundumaa laallata. Oromoo hunda laallata. Nama peeroolii mootummaa irratti mallatteesse nyaatu ilaallata. Warra nuyi kaadireedha jettan Oromoo hunda ilaallata. Warra nuyi barsiisota jettan hunda keessan ilaallata. Warra civil service mootummaa keessa jirtan hunda keessan iyyuu ilaallata kun. Sababiin isaa wanti isin ittiin jiraattan, wanti isin ittiin waamamtan, kan ittiin uummati keessan isin guddise Oromummaa wanti jedhamu sun kana booddee fudhatama hin qabu jedhee mootummaa isinitti. Mootummaa akkasii morma qabnee ofirraan darbannu taanaan jireenyi hin jiru. Kanaaf hundi keessan iyyuu abaluuf abaluu ituu hin jedhamin salphinni kun isinitti dhaga'ame, salphifamuun keenya isinitti dhaga'ame, hundi keenya tuffatamuun keenya isinitti dhaga'ame, ulfinni tokkotu isinitti dhaga'amin ulfinni hin jiru waan ta'eef. Qabsoo kanatti kara dandeessanii hundi keessan makamuu qabdu. Gama danda'een namni hundumtuu kanatti makamuu qabaata. Warri poolisii taatanii mootummaa kana tajaajiltan yoo jiraattan, poolisiin Oromiyaa amma dheengadda maallaan jedhena obbo Dirribiin humna keenya gararraadha naan jedhaniidhan. Garuu humna isaanii gararraa miti. Isaanis qawwee baatu. Humna isaanii gararraa miti. Isaanis qawwee baatu. Poolisiin Oromiyaas qawwee baata. Poolisiin Federaalaas qawwee baata. Humna isaanii gararraa miti. Kanaaf ijoolleen Oromoo poolisii Oromiyaa keessa jirtan kanaan duras waan hojjetaa turtan qabdu amma garuu bifa jaarmeeffameen poolisii nafxanya namicha nafxanya mootummaa ta'e akka isinitti beekan hamma ofirraa darbannutti boqonnaan hin jiru. Isa kana irratti hojjechuu qabnaadha olii wajjiniin. Kanaaf gaafa ijoolleen Oromoo mormii waamtu karaa cufuutu barbaachisa taanaan barsiisaanis barataanis olii wajjin bahee cufuutu raraachu. Sababiin isaa kan tuffatame hunda keenya barataa duwwaa miti. Barsiisonni yuunivarsiitii kana booddee ijoolleen karaa cufti taanaan karaa cufuutu irraa eegama. Bor keessan jiru wanti jedhamu hin jiru. Ani barsiisaadha wanti jedhamu hin jiru. Hamma mana keetiitti dhufee dubbiin kun. Hojjetaan mootummaadha wanta ijoolleen hojjettu, wanta qeerroon hojjetu, wanta uummanni hojjetu wajjin hojjechuu sirra jira jechuudha. Sababiin isaa mootummaan kun abaluuf abaluu wanta jedhamu gargar baasee hin dhufne. Hunduma keenyattitu in ta'u waa'een keessan biyya kana irratti fudhataman qabdanii nuun jedhaa jiru. Kanaaf inni tokko fudhatama dhabee inni tokko fudhatama argachaa hin jiru jechuudha. Walii wajjiniin taanee wanta kana hamma ofirraa morma qabnee darbannutti boqonnaan hin jiru waan ta'eef namni hundumtuu kun itti dhaga'ame iddoo taa'uu tocho'uutu irra jiraata. Uummanni Oromootti dhaga'ameera. Warri ittiin dhaga'amne yoo jiraatan dubbataaran isaanitti nama. Warri amma fakkeenyaa fi uummanni Oromoo lolamuunsa uummata Oromoo irratti lolli labsamuunsa nuun galle dammi jettan yoo jiraatan jechuudha. Isin ittiin dubbataa jira. Poolisii Oromiyaa keessaa, poolisii Federaalaa keessaa warri mootummaa kanaaf qawwee baattan, warri mootummaa kanaaf utubaa taatan, nuun gallee lakki nuyi mootummaa tajaajilla warri jettan yoo jiraattan, eenyummaan keessan tuffatamee salphifamuu keessan, ergaan akkasinitti himame borin dhageenya jechuun dandeessan, dhageessaniittu kunoo. Isa kanaaf uummata keessan bira dhaabbadha. Gaafa uummanni keessan qabsaa'u waan inni irratti si waame irratti argamuutti sin irra yaataa jechuudha. Waan inni si waame irratti.
Yoo hiriirata argamuutti seeraraa ta'u uummata keessa hin dekkirtan. Yoo karaa cufuutu barbaachisa ta'e akkana, yoo gabaa lagannaa ta'e akka kana. Wanta uummati sin barbaachise irratti. Wanta uummati sin barbaade irratti waan hunduma isaa irratti argamuutu seeraraa jechuudha. Tuffatamuun obbo Dirribiidha. Kan obbo Dirribii miti. Kan hunda keenyaati. Kan Oromoo hundumaati jechuudha. Isa kana namni hundumtu qalbeeffatee yaada isaatti qabachuutu irra jiraata. Inni kun eenyuun birayyuu hankaakuun irra jiraatu. Beekamuutu irra jiraata. Kan obbo Dirribii salphisee isuma Hacaaluu ajjeese. Inna Hacaaluu ajjeesee of dhoksuu yaale sun. Obbo Dirribii reebee nutti of agarsiiseera. Yuunifoormii uffisee loltoota ergee nutti himeera. Eenyuun akka ta'e jechuudha. Warri kanaan dura hin argine hin dhageenye jedhe yoo jiraate. Nama Hacee ajjeese hin argine hin dhageenye kan jedhu yoo jiraate. Kunoo yuunifoormii uwwisee ergee nutti agarsiiseera. Maaliif wanti Hacaaluun bakka bu'uuf wanti obbo Dirribiin bakka bu'an baay'ee wal fakkaata jechuudha. Baay'ee wal fakkaata. Kanaaf uummanni Oromoo abaluu jedhamee wanti gargar baafamu hin jiru. Warri mindaa keessanirraa murtanii biltsiginnaadhaa kennaa jirtan miseensa taatanii tuffatamaa ija keetti tufamaa kennita taanaan namummaan qabdu. Ija keetti tufamee horii kee kennita taanaan namummaan qabdu. Yeroodhaanii itu warra gumaan ta'in uummata keessan bira goraa. Barsiisonnis akkuma kana. Ani sanan qabaa, ani kanan qabaa wanti jedhamu hin jiru hundi keessaniyyuu qaama qabsoo taataniittu obbo Dirribiin reebamuu isaaniirraan kan ka'e. Kanaaf namni hundumtuu kana beekee qabsoo marsaa haaraa kanatti warri hin makamin jirtan qophaa abbooti qabeenyaa, abbooti gadaa, barataan, barsiisaan, dhiirri, dhalaan, xinnaaniif guddaan hundumtuu tuffatamuun, reebamuun, xinneeffamuun obbo Dirribiidha. Ergaa hunduma keenyatti ergame ta'uu beektanii qophaa of qopheessaa. Lola isinii hin oolleef qophaa isiniin jedhaa jira. Hedduu ulfaadhaa galatooma Dr. Ittaanaa haala yeroo fi akkasumallee kabajamaa prezidaantii waldaa macaa fi tuulamaa obbo Dirribii Damissee rakkoo isaa irra ga'e wal qabatee yaada bal'aa naaf laattaniin maqaa daawwattoota Kush Miidiyaa Neetworkiitiin ulfaadhaa galatoomaas ni jedha. Galatoomaas ni simaamu. Daawwattoota Kush Miidiyaa Neetwork kun sagantaa keenya dhimma keenya jedhuun yeroo hunda isiniif dhiyaatudha. Hamma sagantaa biraatiin wal arginutti nagaan turaa fayyaa ta'a.